Seetingii an amma isinitti argisiisuuf deemu kana yoo banattan viidiyoo poosti gootaniin doolaara herregachuu jalqabdu jechuudha. Biyya kam keessayyuu jiraattanii TikTok irraan karaa garaagaraan maallaqa hojjechuu ni dandeessu. Karaawwan ittiin hojjettan karaa dhugaa fi karaa qabatamaan tokko tokkoon isinitti hima waan ta'eef har'a seetingii tokko banachuudhaan viidiyoo poosti gootan irratti doolaara akka argattan isin argisiisa waan ta'eef namoonni mana keenyaaf haaraa taatan fooloo na godhaa. Achumaan viidiyoo kanallee koppiliinkiif riipoosti taasisaa. Profaayila tiiktookii keenyaa keessa erga dhufnee booda jala kanaaf profaayil kan jettu gaxxunna. Erga profaayiliitti buunee booda tiiktaak istiidiyoo kan jedhu profaayiluma keenya jala jira achii filanna. Yoo dhabdan immoo sarara sadiitti buutanii jala kanatti tiiktaak istiidiyoo kan jedhutti buutu. Bakka kana erga geessanii booda viidiyoo giifti kan jedhu kana filattu akka kanatti cufamee jira taanaan yeroo tokko bantu. Yeroo akkasitti bantanii jettan seerota hunduma isaa guutteetta jedhee raayitii isinii kenna. Akka kanatti isinii raayitiira taanaan tarni oon giiftis kan jedhu sana gaxxuxxu. Kana booddee viidiyoo isin poosti gootan irratti namni laayikii isinii gochuu danda'a doolaaraan. Kanaafiyyuu hundi keessan ishee kanan bananne taanaan banadhaa. Barumsa tiiktookii kan biroon illee karuma asii darba waan ta'eef mana keenyaaf haaraan mana keenyatti dabalamaa.